tokko dhufanii gad jedhu, lama meriin ka'ee dhaabbatu, sadi faarfannaa araaraa jalqabsiisu. Yoo inni hin jalqabsiisin numa ta'an. Sa'aatii 4 ga'uutila numa ta'an. Balbala araaraa ka'ee bananatti fakkaata. Heega san numa ta'an. Achi faarfannaa lamaan araarfatan. Itti aansee kadhannaa se'a. Hin kadhatan. Itti aansee seexana xixan. Itti aansanii faarfannaa lamaan hin galateeffatan. Itti fufanii taraa qoodan. Jecha dhaga'an. Mucu'aata walitti qaban. Achiin fixatanii galan. Serkilii wayiiti. Seenuu mataa gad qabatiisa, araarfatiisa, kadhatiisa, xixatiisa, faarfannaa galataati, taraa qoodiisa. Sanbata hunda waan kana bakka serkilii kana gubbaa naanna'an. Gaafa wal jijjiirane rakkoo dhufa. Nutana dhunne dhufa, nutana bullee dhufa. Bakka aabaa caadaa. Bakka aabaa caadaa har'a naannoon sanbata hunda. Mee gaafa qaxxane kadhaan jalqaba. Gaasammuun galataan jalqaba. Gaasammuun jecha waaqaatiin jalqaba. Maanta fakkeenyaa gaafa akkas ta'e. Ati ijoollummaa qabdaa. Ati cubbuu qabattee faarfannaa galataa faarsitaa. Waa'ee isaa keessan seenu. Amma kaayoon keenya guddaan soolaa waan ta'e. Aadaa teessan waan keessa dhuttan namni wayii jalqabe waan san. Ireenyaa wayii waan san bakka ammaan duuba araara kadhaa seexana xixannaa in faarfannaa taraa qoonnaa hin galla jedhee yoo ati inni itti aanu ammoo waa wayii jijjiirim. Biyyaansi ordirii san jijjiiri laata. Galma dhuttee araaraan jalqabiisi cimna kiristaanummaa keetti mul'isiisamu. Kiristaanii jireenya araaraa keessa jiraata. Hirriibaa gizee kaate maa eedda? Hee karaa deemtu maa eedda? Dhattee gateettu maa eedda? Man fitasin teette kasan mara. Nama wayii kee achi qulfisii bana. Bakka waan baranne wayii jira. Yoo akkasin ta'e waaqi hin dhaga'u waan jennu wayii. Inni waa walii daddabarsaa deemnu jechuudha. As keessa yoona olaantummaan matsaafa qulqulluu eegamuus qaba, beekamuus qaba. Amma tiimii adda addaa higgoo xihuunu tiimuu caala. Ayidoon raagi mataa isaa fattashamuu qaba. Sallaawota maali warri jedhamu kun hedduun fattashamuu qaba. Olaantummaa matsaafi qulqulluu wanni dhiibu kamiyyuu sirraa'uu qaba jechuudha. Fira adda addaa as keessatti raagaan ta'e bulchiinsaan ta'e matsaafi qulqulluu irratti huura wayii buusuun hin danda'amu. Biyyaansi kana dhikkuma yoo ilaalle fakkeenya warra amantaa biraa hordofuun tokko irraa waa hedduu barachuu dandeenya ta'e naaf fakkaata. Fakkeenya amantaa musliimaa fudhadhamu. Quraan isaanii bakka quraan kaalee aalee bakka hin fudhatan. Eegam sirrii eegam isaan baasaa isaanumaa dhiinye kabaja qaban jechuudha. Nuti bamma dhiinye waa'ee matsaafa nama dhiise. Bakka ka'ee teksta akkatti dubbata achiin duuba yoona olii gadhaa'e. Waan fedhetti dabale irraa hir'isi waan fedhe bakka dhiisi. Konstaantili ergaa matsaafaa qabanne matsaafaan buluqan. Hin ta'u teenaan lammaffaa Qorontos boqonnaa 10:5 hojiirra oola jechuudha. Amaariif isaa maan jedha? የሰውን መሳል በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የምነሳውን ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናፈርሳለን። ለክርስቶስም ለመታዘዝ አእምሮ ሁሉ እንማርካለን። ያደ ነማ ሁበና ነማ ቤኩንሰ ነማ ጎርሰ ነማ ኢላልቸ ነማ ፊሎሶፊ ነማ ያዶት አዳ አዳ ከመጽሐፍ ቁልቁሉ ረት ከው ሁንድ ሂንዲገማ ሂንጭታ ሂንስራ ማን ስራ ሶላ ስክሪፕቹራን ስራ jechuudha. Gaafa beekumsa namaa yaada namaa jennu namoota hedduun eessa yaadanii eessa fudhatanii gara saayinsii biyya lafaa achi deeman lakki isa qofaa miti. Ka isaanillee yoo ta'e as keessa ta'e yaada fi matsaafa irratti fedha waldaa fi wangeela irratti nama isa barbaadu inni kamuu sirraa jechuudha. Wangeelli ammoo if danda'ee faana deemna. Nuti isa sirreessuu qajeelchuu hin dandeenye. Isan nu qajeelche, isan nu sirreessa. Inni matsaafa baraatii muti, faashinii muti, ka bara baraati jechuudha. Lammaffaan Phexros boqonnaa 1:20 maan jedhame? Waan duudiin dura dubbii raagaa barreeffama wayyicha keessa jirtu eenyulle yaada fiitiin hiikisaaf akka hin dandeenye hubatuu qabdan. Sababillee dubbii raagaa warra hafuura wayyichaan soorofame waaqa irraa dhutte malee ijjumaa fedha namaatiin hin dhunne jedha. Kitaabi wayyichi fedha namaatiin hin dhunne nami kamiyyuu gara barbaadetti hiikuu hin danda'u. Yoo isaan galiin quba baasee gaaffii gaafatu. Gaaffiin guddaan waaquma abbaa barreessa gaafatta hafuura qulqulluun naaf ibsi jetta.
irra dabaree ammoo nama waaqni lafa naqe. Tajaajiltoota hedduu lafa waan jiranuuf waan siin galiin gaafadhu malee waan hin teeneef waan ta'u waliin makuuni hin danda'amu jechuudha. To akkasumatti Timootewos boqonnaa 3:16 gubbaatti ifatti ibseera kitaaba waa hundaaf gahaa akka ta'e ibseera jechuudha. So sola scriptura. Ammaan duuba yaada kana hubanneen duuba yoo kitaaba qulqulluu irraa jecha wayyaan dubbadhe hin rifatiina. Fakkeenyaaf amma Yesuus obboleessa kiyya gaafa hin jedhe hin jedhin. Sola scriptura. Olaantummaan qabuun geelaa teenaan Yesuus obboleessa kiyya yoo hin jedhe hin iyyiin. Fayyinni kiyya bara baraaf mirkanaa'eeraa yoo hin jedhe hin iyyiin. Olaantummaan kan macaafa qulqulluuti. Maaf waa yaada keessi si iyyisiisa. Yaadi keetti macaafa qulqulluu waa waliin galiiniif waa waliin simatiiniif iyyita jechuudha gaa macaafa dhaggetu. Ta'ulle jetta. Daanyaan guddaa macaafa qulqulluu gad jedhe jalatti. Amma medduun an tiyooloojii baradheera, digirii qaba, maastersii jalqabeera, PhD jalqabeera. Tiyooloojii barachuun keessan gaariidha. Beekuun keessan gaariidha. Garuu beekuun nama fayyeessu. Dhugeeffannaa nama fayyeessu. Adoon dhugeeffatii jabeette rakkoo. Rakkoo humta. Sillee rakkoo dhaqqaba. Amma namoota hedduu ajalgoota hedduun gurguddaan musliima keessisan. Raagoti gurguddaan paastoroota hedduun musliima keessisan. Maal rakkoo isaanii? Isaan macaafa hin amanne beekan waa wayii beekuu jiran. Luqaas akkas jedheera maanii akkas jedheera Yesuus gaasan dhalate gaasan qabeen gaasan ka'e. Dhugeeffanni ittiin hin jiraanne jechuudha. Dhummi isaanii maa yookiin lammaffaa fuudhanii ba'anii yookiin amantaa jijjiiratanii kaachirraa fi garaa qulqulluun akka warra Beeriyaa. Yihudooti Beeriyaa jiran garaa qulqulluun dubbii Phaawulos dubbata sun dhugaamuut sirriimuut waan jedhuun guyyuma guyyaan kitaaba qulqulluu akka dubbisaa turan. Hojii ergamootaa boqonnaa 17 fi lakkoofsa 11 gubbaa argattanii guyyuma guyyaan laalaa turan kitaaba qulqulluu qorqorame dubbiintu akkamii haalli kun akkamii hin teetu jedha waa warra Phaawulos barsiisaa ture qorqoraa turan jedha. So garaa qulqulluun kitaaba qulqulluu dubbisaa. Zimmettanii dhattanii sanbata kan dhoottanii achiin duba battanantanii sanbata kan deebitanii dhuftanii amma lafa galiisaa muti. Kitaaba hubachuudha. Amantii jechuun maa akka ta'e beekaa deemuu barbaachisaadha. So sola scriptura kana keessatti olaantummaan macaafa qulqulluu keessatti waa hedduu waan man dubbate hedduu beekuuf tilmaamuu dandeettan. Amantaan garaagaraa fakkeenya warra Ortodoksii kun kitaabilee 66 irraa kaa'ame kitaabilee hedduu qaban. Numaan jenna amma achitti ta'amrii fedhee ta'ee jiraate wanni barbaadamee haasamee jiraate bakka macaafa qulqulluun jirutti barreeffamni kamuu cadhiyaa jedhu. Bakka macaafa qulqulluun jirutti raagi kamuu cadhiyaa jedhu. Gaafa isin jedhu isin gala raagi maan ta'u macaafa kanaa walii bu'u yoo jiraate cadhiyaa jedhu. Barreeffamni kitaaba qulqulluu kanaa walii bu'u kafaalles kamaaramiin duutee hakaate. Akkasiin dhala namaatiif beezaa ta'eeti. Barreeffamni himu kamiyyuu kitaaba qulqulluu jalatti gadi mataa haa qabatu haa ajajamu isa jirra. Akkasuma nuti warri barreeffama biraan kannellee tajaajilli keenya wanni nuti dubbannu kamiyyuu macaafa qulqulluu walii bu'ateenaan cadhiyaa jedhu haa ajajamu. Raagi keeti macaafa qulqulluu walii bu'ateenaan haa ajajamu cadhiyaa jedhu. Jiran fakkeenya tokko fakkeenya tajaajiltooti macaafa barsiisaa kaanii dhaabbatanii lama asir dubbatanii gaafa uummata socho'uu dhabu gaafa namni isaanii oo'uu dhabu amma kana lafa kenne oo'a samayii fuunadhanii raagolee beekan oo'a samayii qaxxita directly what God told me jedhee macaafa qulqulluu lafa kee gaafatti dabaran inni kun qabbaneera inni kun waggaa 2000 tureera waan ta'eef haaree ganama kana jechuu waaqa bara baraan haaree. Jechuu waaqaa faashiniin dabaru jechuu waaqaa jecha baraatii muti isa bara baraati. Kitaaba qulqulluu seeraan kunuunsa seeraan qabadda. Sirri qabadda irra du'a. Marti namaan dabara. Raagi kun dhaabbata jechuu waaqaan dhaabbatu. Beekumsi namaa barreeffama adda addaa hundi isaan dabara. Paastirii ta'e moo qeesii ta'e moo boordii ta'e moo merii kamiyyuu ka ta'e ka ammoo ulfina guddaa qabu fakkaatu. Ka namoota hedduun jecha caalaa isa fudhatan. Hundi isaanii dabaran. Kitaaba qulqulluu boraafadhaa bula. Kitaaba qulqulluu akka nama dukkana keessa gisee deemu shaamaa qabatee deemu isaa kan jalaa hin dhaanne of eeggannoon deemuu sani kitaaba qulqulluu irratti jecha irratti barsiisoo irratti doktiriinii irratti xinniqqaaqee godha. Kanaafuu fayyiteetta
ati hin baddu luboon teetta yookiin hayyuu maatii teeteetta Yesuusiif obboleessa waaqa irraa dhalatte du'aa kaateetta gaafa matsaaf sin jedhu hin mormin. Isi fayyis qallaaluma nan akkasumaan fayya hin jedhin. Matsaaf qulqulluun jedhe teenaan ameen jedhu. Namoota hedduu amma wal mormii fi wal morkii gurguddaa keessa jiran matsaafa walii. Matsaaf qulqulluun seera Musee diigameera siin jedhe ameen jedhu. Akkamiin diigaman jedheen. Matsaaf qulqulluun kakuun duraa dullatti yoo siin jedhe hin jedhamu hin jedhin. Kakuun dullatti hin jettu wanni marti ka waaqaati hin jedhin. Waaqas siin jedhu jira bakka sun dullatti yennaan fudhadhu. Waldaan kiristaanaa qaama Kiristoosii takkattee kan bannetti jecha waaqa hin banneetiin dhalatee gaafa matsaaf siin jedhu ameen jedhu. Dachatanii bakka hogaa qofarra namni oole. Bakka waluma deebanee wanni wayii dhufe barnootiin ta'ee dhufeera maaliin dhufeera Yesuus salphisanii waaqa salphisanii obboleessa jedhanii araarri hin jiru jedhaa barsiisanii maaliin hin jirtu jedhaa barsiisanii kanumarra oolina. Gazeedhaa dubbisa.